Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'ammoo kan nuti wajjin ilaallu the ecology and the uses of bacteria kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Bakki argama baakteeriyaa eessa yookiin baakteeriyaan eessatti argamuu danda'a. Akkasumas immoo baakteeriyaan maaliif fayyada kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Bacteria break down or decompose dead organisms. Baakteeriyaanii organizmoota du'anii yookiin animaliis ta'uu danda'a wantoota waste ta'anii break down gochuudha yookiin caccabsuudha jechuudha. Yeroo itti caccabu sanatti immoo recycle gaggeeffama. Recycle jechuun fakkeenyaaf energy tokko biqilaa tottore sana keessa jira. Biqilaan tottore sun immoo energy isaa gara eenyutti dabarsa jechuudha. Gaafa decompose gara dacheetti dabarsa jechuudha. Dacheen sun immoo bifa gaafa namni biqilaa dhaabu gara biqilaatti dabarsa. Yeroo itti sanatti namni immoo irraa fayyadama. Bineensoti kan biraanis bineeldoti kan biraanis irraa fayyadamu jechuudha. Yeroo itti kanatti maaltu gaggeeffame jechuudha? Recycleetu gaggeeffame jechuudha. Baakteeriyaanii wantoota badanii yookiin dead organismii warreen ta'anii break down godha. Break down gaafa godhu immoo enerjiin dead organismii sana keessatti argamu gara dacheetti dabalama. Gaafa gara dacheetti dabalamu achirraa immoo biqiloonni madda biqilootaa ta'e yookiin enerjii biqilootaa ta'e biqiloota fayyadaa jechuudha. Namni immoo akkasumas bineeldonni kan biraan biqiloota sanarraa fayyadamanii enerjii argatu jechuudha. Kanaaf recycle gaggeessa jechuudha. Baakteeriyaan karaa kana recycle gaggeessa break down gochuun jechuudha. Dead organismii kanneen ta'an kanneen fakkeenyaaf animal waste ta'uu danda'a. Xuraawaa qaama beelladootaa keessaa bahu ta'uu danda'a. Akkasumas plant litter to obtain nutrient and recycle it. Akkasumas faayidaan isaanii guddaan immoo akkuma nama isinii kaasee biqiloonni warroota du'an sanarraa nutrientii isaanii obtain gochuudha. Akkasumas recycling gaggeeffamudha jechuudha. Baakteeriyaan kan inni fayyadu. Fakkeenyaaf egaa baakteeriyoota break down keessatti nu fayyadanii kanneen akka baakteeroofaajii warreen kuni akkasumas kanneen biroo illee ni jiru jechuudha. Kitaaba keessanirraa maaf nu fayyadu warri kuni baakteeriyoota dead organismii ta'an kana break down gochuu keessatti warreen nu fayyadanidha jechuudha. The process of decomposition releases chemicals. Decomposition gaafa ta'u jechuudha. Maal release godha? Chemical release godha jechuudha. Dead organismii kan jechuun kaarbooniin, naayitiroojiiniin akkasumas foosforesiin qaama biqilootaa fi akkasumas animaloota illee build up gochuuf fayyada jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf kaarboon saayikilii kan jedhamu jira, naayitiroojiin saayikilii, foosforas saayikilii warreen kun maaliin ta'u baakteeriyaan ta'u jechuudha. Kan isaan break down ta'uu danda'an. Kan isaan saayikilii isaanii raawwachuu danda'an eenyudhaani? Baakteeriyaan gaafa break down gochuu danda'udha jechuudha. Kanaaf faayidaan baakteeriyaa isaan kanadha. Kitaabarraas bal'inaan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kanatti fuunnee kan wajjin ilaallu where are bacteria found? Baakteeriyaan eessa jiraata yookiin eessatti argama kan jedhu wajjin ilaallu. In every ecosystem baakteeriyaan iddoo kamiiyyuu jiraachuu danda'a. Bakka kamiiniyyuu. Fakkeenyaaf qaama keenya keessatti argama, garaacha keenya keessatti jechuudha. Akkuma gubbaatti kaasaa turre biqiloota du'an keessatti break down gochuudhaan argama. Iddoo baay'eetti argama jechuudha. Iddoo hundumaatti argama jechuu ni dandeenya jechuudha baakteeriyaa. A number of bacteria cells found inside our body for every one of our own cell. Maal jedha? Number of bacteria qaama keenya keessatti argamanii yeroo hundumaa maal keenya keessa jiraatu? Seelii keenya keessa jiraatu jedha. Seelii keenya keessa jiraatudha. Irra caalaa immoo qaama keenya keessaa iddoo isaan itti argaman eessadha? Mostly in large intestine mar'umaan furdaa keessatti argamu jechuudha. Baay'inaanii jechuudha. Throughout the human body
mainly on the external and internal surface including qaamni namaa irra caalaansaa external fi internal surface of keessaa qaba. Warreen kun gaa baakteeriyaan external irra jiraachuu danda'u yookiin qaama alaarras internal surface irra jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf gastro intestinal tract, oral mucosa, conjunctiva, saliva, skin warreen kun qaama external fi internal ta'anidha. Warreen kana keessa yoo jiraachuu danda'a jechuudha. Baakteeriyaan jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf asirratti kan isin qabachuu qabdani where are bacteria found kan jedhu irratti in every ecosystem hunduma keessatti argamuu danda'a yookiin bakka hundumaa keessatti argamuu danda'a jechuudha. Itti fufnee kan ilaallu baakteeriyoonni muraasni some bacteria are cause of disease, other used in many industrial processes. Baay'een isaanii sababa dhukkubaatii yookiin dhukkuba nutti fidu yookiin muraasni isaanii jechuudha dhiifama. Akkasumas baay'inaan immoo maal keessatti fayyadamu? Industrial process keessatti fayyadamu jechuudha. Baakteeriyaa jechuudha industrial process keessatti fayyadamu. Some recycled minerals elements such as carbon, nitrogen, sulfur through an ecosystem. Akkuma silasnii kaasaa ture warreen akka kaarboonii, naayitiroojinii fi salfarii kuni warreen riisaayikilii ta'anidha jechuudha. Mineraalota dachee keessatti argamanii riisaayikilii ta'uu danda'anidha jechuudha. Kaarbooniin riisaayikilii ta'a, akkasumas naayitiroojiin riisaayikilii ta'a, salfariin illee riisaayikilii ta'a jechuudha. Warreen kana keessatti baakteeriyaan maal godha? Mineraalii ta'ee dhiyaata jechuudha. Mineraalii ta'ee dhiyaata yookiin dikompoozii gochuu keessatti shoora taphata jechuudha. Kanatti fufnee kan ilaallu germi theoryidha jechuudha. Germi theory jechuun maal jechuudha kan jedhu itti fufnee ilaalla. Is a theory that decide disease is caused by microorganisms. Germi theory kan nuti jennu theory dhibeen kuni microorganismii kanaan dhufe jennee akka nuyi murteessinu godhudha. Germi theory jechuun dhibee jira, dhibeen suni maaliin dhufe kan jedhudha jechuudha. Microorganismiidhaan dhufe kan jedhamudha jechuudha. Microorganismiin baakteeriyaa ta'uu danda'a, vaayirasii ta'uu danda'a, fangasii ta'uu danda'a, warreen biroonis illee ta'uu danda'a jechuudha. Kun egaa maal jedhamee beekama? Germi theory jedhamee beekama jechuudha. Organisms that causes disease are termed as pathogen. Organismiin asirratti kan isin qabachuu qabdanii diseaziin microorganismiidhaan dhufe maaltu qorata? Germi theorytu ibsa. Organismiin dhukkubicha fide immoo maal jennee waamna? Paathogenii jennee waamna jechuudha. Dhukkubicha kan fide paathogenii jennee waamna. Organismii jira, organismii sanatu dhukkuba fide diseasii jechuudha. Isa maal jennee waamna? Paathogenii jennee waamna jechuudha. A disease that is caused by an infected the body is an infection disease. Dhibeeni qaama keenya irraan infektii ga'u kan madeessuu danda'u infection disease jennee waamna jechuudha. They are sometimes called communicable disease. Kana jechuun warreen akkasii kanaan immoo yeroo tokko communicable jennee waamna. Communicable jechuun kanneen transferii ta'uu danda'an, namaa namatti kan darbuu danda'an jechuudha. Dhukkuboota darban jennee waamna infection disease jechuudha yeroo baay'ee. Because they can be transmitted or communicated from one person to another. Sababiin isaa immoo namaa namatti sababii ni darbuu danda'uuf jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu coach postulateidha. Coach maal jedhe waan jedhu wajjin ilaalla. Namni coach jedhamu kuni waa'ee microorganismii irratti akkamittiin microorganismiin tokko dhibee fiduu danda'a jedhee nama qorannoo geggeessedha jechuudha. Kana wajjin ilaalla jechuudha. In 1880 Robert Koch identified the microorganisms that cause a disease. Namni Robert Koch jedhamu bara 1880 keessa dhibee microorganismiidhaan dhufu identified godhe yookiin ibsa jechuudha mul'ise. Example tuberculosis and cholera. Fakkeenyaaf microorganismii kan inni yookiin diseasii microorganismiidhaan dhufanii kan inni mul'ise keessaa tuberculosis fi choleraadha jechuudha. Choleraani microorganismiidhaan dhufa, tuberculosiinis microorganismiidhaan kan dhufudha jechuudha.
After this, Robert Koch put forward the following ideas or postulates. Erga kana argateen booddee Robert Koch yaadota postulate yookiin yaadota kaa'ee qaba jechuudha. This should be always apply if a certain microorganism causes a disease. Kun immoo yeroo hundumaa kan inni apply irratti ta'u yeroo itti microorganismiin sababa dhukkubaa ta'udha. Fakkeenyaaf isaan keessaa wajjin ilaalu tokko tokkoon. Jalqaba irratti the microorganisms must be always present when the disease is present. Yoo dhukkuba qabna ta'e sababa maaliitiin jechuudha? Microorganismiitiin jechuudha. Microorganismii yeroo hundaa jira yenna ta'e yookiin immoo dhukkubii jira yenna ta'e yeroo hundumaa maaltu jira jechuudha? Must be always present microorganism. Microorganism duukaa jira jechuudha. Kana jechuun dhibeen nu qabatee jennaani dhibicha kan fidee dirqama eenyudha jechuudha? Microorganismidha jechuudha. Yoo immoo hin jiru ta'e should not be present if the disease are not present. Dhukkubi sun hin jiru yenna ta'e immoo maaltu hin jiru jechuudha? Microorganismiin suni keessa keenya hin jiru jechuudha. Kun yaada tokkoffaadha. Yaadi lammaffaan isaa immoo the microorganism can be isolated from an infected person and then grow in the culture. Microorganismiin kun immoo qaama namaa keessa jira yenna ta'e alas ta'uu danda'a. Qaama namaa kanarraa adda baasuun ni danda'ama. Qaama nama dhukkubii kanarraa infected person nama ta'e kanarraa adda baasuun ni danda'ama. Erga adda baasanii booddee maal keessatti guddisu? Culture yookiin immoo bakka itti microorganismii tokko guddisan. Microorganismoota bakka itti guddisanii qorannoo irratti gaggeessanii culture jedhama beektu. Kutaa 11ffaa keessatti chapter 1 keessatti kan baratan jechuudha. Inni egaa qaama namaa kanarraa adda ba'ee culture keessatti giroo ta'uu danda'a jechuudha. Maaltu? Microorganismiin sun inni dhibicha fide jechuudha. Yaada sadaffaa isaa gaafa ilaallutti fuuni yaadi sadaffaan isaa immoo maal jedhaa? Introducing such culture microorganism is to healthy host should result a disease involving. Kana booddee erga culture keessatti guddisnee booddee sababa dhukkubaa maaliif akka inni ta'e adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Sababa dhukkuba sanaa adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Dhukkubi suni maalirraa kan ka'e akkas ta'e jennee yookiin immoo microorganismii kamiin dhufe jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo hostii qopheessine yookiin bakka microorganismiin kun itti qubatu yookiin itti attaachii ta'u seelii keessaa jechuudha. Qopheessine seelii kanaaf akkamittiin qoricha argama kan jedhu introduusii gochuu dandeenya jedha. Yaada sadaffaa kan eenyuti? Kan Koch jechuudha yookiin Robert Koch jechuudha. Yaada afuraffaan isaa maal jedha? It should then be possible to isolate the microorganism from the newly diseased host and grow it is in culture. Akkasumas immoo erga hostii qopheessine yookiin bakka inni attaachii ta'e kana immoo erga qopheessine booddee sababa dhukkuba sanaa erga barree booddee ammasii isa attaachii ta'e kana irraa isolate gochuu dandeenya yookiin itti adda baasuu dandeenya jechuudha. Kana booddee ammas maal gochuu dandeenya? Culture keessatti yookiin bakka guddisa isaatti maal gochuu dandeenya? Guddisuu dandeenya jechuudha. Bakka keessatti guddifamutti guddisuu dandeenya jechuudha. Kun egaa yaada arfan Robert Koch jechuudha. Gaafa yaada isaa kana samaraayizii goon immoo maal ta'a kan jedhu wajjin ilaallu. Yaada isaa isaan samaraayizii godhee haala kanaa wajjin ilaallu. Postulate one irratti estimate a link between microorganisms and the disease. Yaada tokkoffaan dhiyeessee yookiin postulate one isaa hariiroo diziizii fi dhukkubi sunii fi microorganismiin sun waliin qabu kan qoratudha jechuudha. Hariiroo sana kan qoratudha jechuudha. Yaadi isaa sadaffaa, lammaffaa fi afuraffaan immoo maalodha? Yaadi isaa yookiin postulatii isaa inni lammaffaa, sadaffaa, afuraffaan immoo prove that the metabolism of a specific living microorganism when transferred to a heavy host causes the disease. Kun immoo maal jedha?
Yaadi kun immoo meetaaboliizimii qaama namichaa isa fayyaa ta'e keessa gaafa galu fakkeenyaaf maayikiroo orgaanizimii tokkotu qaama nama fayyaa keessa galee yerootti kanatti meetaaboliizimiin isaa maal ta'a kan jedhudha jechuudha. Yaadi lammaffaa, sadaffaa fi afuraffaanii maayikiroo orgaanizimiin kun erga qaama nama fayyaa keessa galee meetaaboliizimiin maayikiroo orgaanizimichaa maal ta'a kan jedhamudha jechuudha. Yaada kana of keessaa qaba. Isaanis immoo cause of the disease kanneen ta'anidha jechuudha. Yaada kanadha. Itti fufnee kan nuti ilaallu type of microorganisms, gosoota microorganismii dhibee yookiin dhibee gosoota garaagaraa fidanii jechuudha. Baakteeriyaan akkamittiin fida, vaayirasiin akkamittiin fida, fangasiin akkamittiin fida, pirootoozaan akkamittiin fida jennee wajjiniin ilaalla jechuudha. Type of microorganisms asirraa akkuma argaa jirtan jechuudha. Ittaanii how the microorganism cause the disease. Microorganismiin kun immoo akkamittiin sababa dhukkuba sanaa ta'a. Example of disease caused. Dhukkubicha fakkeenya isaa jechuudha. Baakteeriyaa wajjin ilaallu. Baakteeriyaa release toxin as they multiply. Baakteeriyaan dhukkuba isaa sana gallakkisuudhaaf yookiin dhukkuba ta'uudhaaf maal gallakkisa? Toksikii gallakkisa yookiin summii gallakkisa jechuudha. Kana qabachuu qabdu yeroo baay'ee tiraansiirra ni dhufa wanta akkasii. Baakteeriyaan akkamittiin dhukkuba nutti fiduu danda'a? Vaayirasiin akkamittiin dhukkuba dabarsa? Fangasiin akkamittiin dhukkuba dabarsa? Pirootoozaan akkamittiin dhukkuba dabarsa jedhee yeroo baay'ee tiraansiirra deddeebi'ee ni dhufa jechuudha. Kanaaf asirratti baakteeriyaan akkamittiin dabarsa? Toksikii yookiin summii gallakkisa jechuudha. This toxic affect cell in the region of the infection. Toksikiin kun yookiin immoo summiin kun regionii infecting person sana maal godha? Damage godha yookiin miidha jechuudha. And sometimes it in other region of the body as well. Akkasumas qaamota kan biroo kan damage yookiin affected ta'e sanaan alallee miidhuu danda'a jechuudha. Bacterial disease can be treated with antibiotics. Bacterial disease kun immoo dhukkuba baakteeriyaadhaan dhufu kun immoo maaliin yaalii argachuu danda'a? Antibioticsiidhaan. Akkasumas bacterium each bacteria through cell which own metabolic system. Bacteriaan tokko through cellii qaba taanaan maal qaba jechuudha jechuun immoo metabolic system qaba. Capable of to division dandeettii ittiin wal horuu qaba. Kanaaf egaa maaliin treatedidha? Antibioticsiidha jechuudha. Some bacteria invade and grow in tissue of organ cause physical damage. Baakteeriyaan tokko immoo qaama irratti guddatu qaamalaa jechuudha. Kana booddee maal fidu? Physical damage fidu. Yookiin immoo tissue of orgaanii keenya keessatti wal horanii achi keessatti physical damage nutti fiduu danda'u jechuudha. Fakkeenya dhibee baakteeriyaadhaan dhufu pneumonia, cholera, pulmonary tuberculosis warreen jedhaman kun dhibee baakteeriyaadhaan nutti dhufanidha jechuudha. Kan biraan vaayirasii. Viruses enter living cells and disrupt the metabolic system of the cell. Vaayirasiin immoo qaama lubbu qabeeyyii keessa seenaa. Kana booddee metabolic systemii lubbu qabeessa sana disruptii godha yookiin immoo jeeqa jechuudha. Yerootti kanadha jechuudha. Yerootti vaayirasiin to'atamuu dadhabu. Akkasumas the genetic material of the virus become incorporated with that of the cell and instruct the cell produce more virus. Yerootti kanatti immoo genetic material yookiin kan isaan ittiin wal horanii sanyii isaanii kan isaan ittiin dabarfatanii seelii sana keessa akka inni galu godha. Erga seelii sana keessa galee booddee immoo akka isaanii vaayirasiin suni produce of godhan akka isaan wal baay'isan godha jechuudha. Viruses cannot be treated with antibiotics as they are not through cell and are only active inside cell which antibiotics cannot enter.
Vaayirasiin egaa antiibaayotiksiidhaan akka baakteeriyaa yaalamuu hin danda'u. Sababiin isaa maal hin qabu? Tiruuseelii hin qabu. Baakteeriyaan sababiin antiibaayotiksiidhaan tireetii ta'uu danda'eefi yookiin yaalamuu danda'eefi sababii tiruuseelii qabuufi. Tiruuseelii isaa sana keessa antiibaayotiksiin seenaa kana booddee daamejii godha jechuudha. Garuu isa kana keessa vaayirasii keessa maal hin qabu? Tiruuseelii sababii hin qabneefi kan inni keessa seenuu danda'u aktiiviin saayidii waan ta'e duwwaadha yookiin immoo qaama lubbuun jiru duwwaa keessa seenuu danda'a. Eenyutu? Vaayirasiin jechuudha. Yerootti kanatti immoo antiibaayotiksiin qaama sana keessa seenuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu dhukkubni vaayirasiidhaan dhufu baay'een isaa furamuu hin dandeenye jechuudha yookiin yaalamuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf influenza yookiin filuu kan jennu, eedsii, meelsisii kan jedhamu, koomaan kollii warreen jedhamu kuni dhukkuba vaayirasiidhaan nutti dhufanidha jechuudha. Yeroo baay'ee kan tiraansiirra kan dhufu asirratti egzaampiliin diziizii kanallee ni dhufa. Nimooniyaan dhukkuba maaliin dhufuudha? Koleeraan maalidha? Pulmonarii tuberkuloosiin maaliin dhufa? Influenzaan maaliin dhufa? Warreen jedhaman kana isin sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Akkasumas kan fangasiitti gaafa dabarru, fangasiin when fungi grow in our on living organism their hyphae secrete enzymes. Yeroo itti fangasiin qaama namaa keessa yookiin ala qaama orgaanizimii tokko irratti gaafa grow godhu yookiin guddatu, hypheen isaa maal godha? Enzaayimii secreetii godha yookiin enzaayimii gara qaama sanaatti gallakkisuu jalqaba jechuudha. Kun immoo maal godhaa? Sabistaansii fakkeenyaaf gogaa namaa kan mammadeessu jechuudha. Fangasii kan jennu yeroo baay'ee gogaa namaa kan madeessu dhukkuba fangasiidhaan dhufuudha jechuudha. Yerootti kanatti gaa hypheen isaanii yookiin secreet enzaayimii inni gallakkisiisun immoo qaama namaa kana keessaa dhaqee daayijestii godha. Nyaata qopheeffata jechuudha qaama namaa kanarratti. Tishuun nyaata akkasumas sabistaansii qaama namaa keessa jiru absorbii godha yookiin ofitti xuuxa jechuudha. Kana booddee maal isaa guddata? Grow of hyphae also physical damage in the tissue. Tissue keessatti hypheen isaa in dabala jechuudha. Some fungi also secrete toxin. Fangasiin tokko immoo toksiinii yookiin summii gallakkisu. Warri kaan secrete enzaayimii gallakkisu. Warreen kaan immoo maal gallakkisu jechuudha? Toksiinii yookiin summii gallakkisu. Other can cause of allergic reaction. Warreen kun immoo allergikii reactionii kanneen fidan faarmilaangii jechuudha. Isaaniin kan fidanidha jechuudha. Warri toksiinii gallakkisan jechuudha. Fakkeenyaaf egaa atileet fuutii faarmilaangiin fakkeenya example of disease caused by fangasiiti jechuudha. Inni kan biraanii dhukkuba pirotoozoaatiin dhufuudha. Pirotoozoaatiin dhukkubi dhufu maali? Pirotoozoaa cause disease in many different ways. Karaa garagaraati pirotoozoaan dhukkuba kan nutti fiduu danda'u. Fakkeenya isaanii keessaa malaariyaa, sleeping sickness warreen kun dhukkuba maaliin nutti dhufanidha jechuudha? Pirotoozoaadhaan nutti dhufanidha jechuudha. Itti fuunee kan nuti wajjin ilaallu how are disease causing microorganism transmitted jedha. Dhukkubni microorganismiyaan dhufu akkamittiin daddarba kan jedhu wajjin ilaallu. To give answer for this question clearly the source of infection must be known. Gaaffii kana deebisuudhaaf madda infection disease beekuu qabna. The origin of microorganism that infect other people is called the reservoir of infection. Maddi yookiin originiin microorganismii infectanii persanii tokkorraa nama miidhame tokkorraa gara people biraatti darbu maal jedhamee waamamu? Reservoir of infection jennee waamna jechuudha. Originii nama infected ta'e tokkorraa gara qaama nama fayyaa ta'e tokkotti gaafa darbu the reservoir of infection jennee waamna jechuudha. This is the principal habitat from which an infection agent may spread to cause disease. Yerootti kanatti immoo principal habitaatii infection agentiin tokko akkamittiintu dhukkuba spread yookiin babal'isuu danda'a wanta jedhamudha jechuudha. Fakkeenyaaf reservoir of infection warreen kamiin of keessatti qabata kan jedhu wajjin ilaallu. Human beings
namni tokkorraa nama tokkorraa gara nama biraatti dabarsuu danda'a. Reservoir of infection jechuudha. Human beings fakkeenyaaf reservoir for cold common fakkeenyaaf dhukkuba cold common kan jedhamu human beings dabarsa. Chicken the reservoir salmonella infection indaaqqoon immoo kanneen akka yookiin lukkuu jechuudha. Salmonella infection nutti fiduu danda'a yookiin qaba jechuudha. Inni origin isaarraa mosquito gaafa jennu ilbiisota garaagaraa warreeni dhukkuba daddabarsan jechuudha. Fakkeenyaaf bookee busaa warreen kana jechuudha. Fakkeenyaaf inni immoo kan nutti fidu malaariyaa dhukkuba malaariyaatiin maaltu fida mosquitoodha jechuudha yookiin baattoosaa jechuudha. Asitti reserveeriin kun maal bakka bu'a jechuudha. Baattoo jechuudha. Common cold'n maaliin baatama? Human being'dhaan baatama. Yeroo itti kanatti namatti darbaa jechuudha. Chickeniin immoo dhukkuba salmonella infection kan jedhamu of keessaa qabdi. Indaaqqoo akkasiitti dabarsuu dandeessi. Namattis fakkeenyaaf foonii hin bilchaanne kan indaaqqoo hin nyaanne dhukkuba salmonella qabdi jennee jechuudha. Nutti darbuullee danda'a jechuudha. Akkasumas mosquitoon bookeedha. Bookeetiin kan daddarbu immoo malaariyaadha jechuudha. Baattoo isaaniiti jechuudha warreen kun. Fakkeenyaaf biyyoo keessaa immoo kan jiru the reservoir of tetanus and many other pathogens. Tetanus kan nuti jennu biyyee keessaa nutti dhufa. Kun immoo maaliin beekama? Biyyoodhaan baatama jechuudha. Wateriidhaan. The reservoir of legionnaire disease amoeba cholera warreen kun wateriidhaan yookiin qulqullina bishaanii dhabuutiin kan nutti dhufanidha. Foodii the reservoir for typhoid akkuma isin beektan qulqullina nyaataa dhabuurraan kan dhufudha. Torbaffaa irratti immoo contaminated object dhukkuboota qodaa hin qulqulloofne yookiin qodaa samaa ta'e contact infection such as HIV and trachoma. Fakkeenyaaf contaminated gaafa jennu qaama nama HIV AIDS qabu tokko yookiin meeshaa qara qabu sanitti fayyadamanii namni yenna dhaqee itti fayyadame namni dhiigisaa qulqulluu ta'e tokko jechuudha. HIV AIDSdhaan carraa qabamuu qaba jechuudha. Kana akkasumas namni ijisaa trachoma qabu tokko yenna namni ijisaa trachoma hin qabne tokko itti fayyadame akkasuma dhibeen trachoma suni nutti darbuu danda'a jechuudha. 8ffaan eeriidhaan immoo kanneen baataman kanneen akka nimooniyaa, tuberkuloosisii. Fakkeenyaaf tuberkuloosisii TB dhukkuba TBtiin kan darbu hafuuraan jechuudha. Eeriidha jennee waamna jechuudha isaanii immoo. Table below show how different disease can be transmitted. Teebiliin armaan gadii kan nutti agarsiisu dhukkuboonni tokko akkamittiin nutti darbu jedhee nutti agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee kunis by the way intraansii irra kan dhufudha. Maal jedha? Droplet infection coba yookiin coba gororaatiin kan darban. How many of these diseases are respiratory disease? Disease affected the airways of the lung. Dhukkuboonni akkasii droplet infectionidhaan kanneen dhufanii dhukkuboota sombaa wajjin wal qabatanidha jechuudha. Somba keenya keessa kanneen qabachuu danda'an. Fakkeenyaaf kollii, common kollii, flu yookiin influenza, pneumonia warreen kun dhukkuba droplet infection yookiin dhukkuba gororaan darbanidha jechuudha. Yookiin fakkeenyaaf gaafa akkas jennu gaafa haxxiffannu yerootti sanatti cobi gororaa afaan keenya yookiin karaa funyaan keenyaa ba'ee qaama nama biraa keessa gaafa seenudha jechuudha. Inni kan biraan drinking contaminated water bishaan qulqulluu hin taane dhuguutiin microorganisms transmit in this way often affect region of the gut. Warreen kun immoo contaminated kun immoo mar'umaan keenyadha kan isaan miidhan. Gatii keenya jechuudha kan isaan miidhanii. Fakkeenyaaf koleeraa fi typhoid feveriin warreen drinking contaminated wateriidhaan dhufanidha jechuudha. Kan biraan eating contaminated food nyaatan qulqulleeffamne nyaachuu warreen kanadha jechuudha. Isinitti uftanii ilaaluu ni dandeessu. Warreen kun egaa sababoota isaaniitii fi dhukkuboota isaan nutti fidanidha jechuudha.
Kuni kitaaba keessanii ooldi kaarikulamii irraa kan fudhatamedha. Maaliif yeroo baay'ee kitaabni baayoloojii kuni kitaabni haaraan kuni bal'isee kan kaa'u ta'eetuma jiru bifa akkasiitiin bakka tokkotti walitti qabee kan jiru hin qabu wanta ta'eef immoo isa kana bakka walitti qabee jiru fudhanne jechuudha. Akka gaaffii isinitti hin taaneef jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu other types of disease dha. Dhukkuboota gosa kan biraa wajjin ilaalla jechuudha. Health. A state of complete physical, mental and social well-being WHO jennee waan. Health jechuun maal jechuudha? State health jechuun fayyaa jechuudha. Yeroo itti kanatti fiizikaaliin keenya fayyaadha, meentaalii yookiin sammuun keenya fayyaadha, sooshalii nama wajjin qabnu well-beingidha yookiin immoo nagaa qaba jechuudha. Fayyaadha jechuudha. Health jechuun kana jechuudha. Disease a condition with a specific cause in which part of all of the body is made to function non-normal or less efficient manner. Disease kan nuti jennu yeroo itti qaamni keenya murtaa'e specific qaamni ta'e yookiin paartiin ta'e yookiin immoo qaamni keenya guutummaan non-normal function gaafa gaggeessu, amala hin baratamne gaafa gaggeessu, less efficiency manner gaafa gaggeessu maal jennee waamna? Disease jennee waamna jechuudha. Disease can be caused by a number of other factors. Disease kun immoo sababoota garaagaraatiin ka'uu danda'a. Fakkeenyaaf human include induced disease from a person lifestyle working condition. Yeroo itti kanatti human irraa dhufuu danda'a. Human irraa gaafa jennu dhukkuba akkaataa jireenya keenyaarraa. Fakkeenyaaf nuti taa'aa oolla yenna ta'e akkaataa nyaata keenyaa working condition warreen kana nutti dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf heart disease dhukkuboonni naasuu garmalee irraa kan dhufu jechuudha. Fibrosis kanneen jedhaman dhukkuboonni kun egaa human akkaataa jireenya keenyaa irratti warreen hundaa'anidha. Person lifestyle fi work condition keenya irratti warreen hundaa'anidha jechuudha. Itti fufnee immoo degenerative disease. Degenerative kan jennu immoo dhukkuba umuriitiin nutti dhufu jechuudha. Dhukkuba fakkeenyaaf namni gara dullumaatti gaafa deemu dhukkubni isa qabachaa deema. Sababiin isaa seeliin isaa baay'ee dadhabaa wanta deemuuf jechuudha. Kun immoo maal jedhatti dhufe caused by result of aging. Umuriidhaan kan nutti dhufudha. Are degenerative process. Degenerative process jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf arteriosclerosis warreen jedhaman kun dhukkuba degenerative disease'dhaan nutti dhufanidha yookiin degenerative disease jennee warreen waamnudha jechuudha. Kan biraa genetic disease. Genetic kan jennu immoo dhaalaan kan dhufan yookiin immoo gene disorder'dhaan kan dhufan. Geniin keenya qaama keessaa disorderii ta'uudhaan kan dhufan. Disease caused by gene disorder. Fakkeenyaaf hemophilia warreen kun gene disorderii qaama keenya keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf faazeriin tokko jechuudha. Geniin isaa disorderiidha ta'ee jennaani carraa dhala isaatti darbuullee qaba jechuudha. Genetic disease jennee waamna jechuudha kana. Inni kan biraan immoo deficiency disease hanqina nyaataati. Kun immoo nutrientiin gaafa nutti hir'atu kan uumamudha jechuudha. Form of lack of a nutrient in the diet. Lack of nutrient yookiin hanqina nyaataa qabaachuutiin deficiency disease nutti dhufa jechuudha. Example kwashiorkor caused by lack of protein, scurvy caused by lack of vitamin C warreen kana jechuudha. Kana ni beektu kwashiorkorii jechuun dhukkuba hanqina proteiiniitiin kan akkanatti dhufu akka inni ta'e ni beektu. Scurvy kan jennu dhukkuba hanqina vitamin C'tiin kan nutti dhufu akka inni ta'e ni beektu jechuudha. Kan biraan social disease. Social disease kan nuti jennu akkaataa jireenya nama tokko fakkeenyaaf namni tokko hawaasa keessatti dhugaa drug addiction dhukkuboota yookiin qorichoota nama wal dhaalchisan warreen kana namni fayyadamu social disease qaba jennee waamuu dandeenya. Which may be lead to dependence on the drug, isolation, clinical depression and the various level of anti-social behavior. Warreen kana
kana keessatti sooshaal diziizii kana keessatti nama bukkeetti fudhatamummaa dhabuu, hirkattummaa akkasumas qobummaa warreen kana keenya nutti fiduu danda'a jechuudha. Sooshaal diziizii kan nuti jennu egzaampiliin isaanii immoo alkoolizimii, diraag addikshinii warreen kuni egzaampilii isaaniiti jechuudha. Kanadha jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu maltii faaktooriyaal diziiziidha. Diziizii faaktooriyaalii yookiin wantoota garaagaraatiin nutti dhufan. Disease caused by different factor. Faaktoroota garaagaraatiin warreen nutti dhufanidha jechuudha. Fakkeenyaaf isaan keessaa eejii umuriidhaanii, feeding style haala nyaataatiin, jiiniidhaanii, stressii, high body pressure warreen kanaan kan nutti dhufanidha jechuudha. Isaanis atherosclerosis, laying down fatty substance in artery kun immoo coomni qaama keenya keessaa gaafa hir'atudha jechuudha. Atherosclerosiin kun qaamni cooma keessaa gaafa hir'atudha jechuudha. Kun immoo warreen akka eejii, feeding style, jiinii, stressii akkasumas high body pressure qabaachuutiin kan dhufudha jechuudha. Kun egaa maltifaaktooriyaal jennee waamna. Ammaatti kan nuti ilaalle baayoloojii paartii sadaffaadha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee guddisee isin galateeffachuun barbaada. Hiriyoota keessan biraan akka inni gahuu fi sheerii godhaa isiniin jedha. Paartii itti aanuuni what are virus kan jedhu wajjin ilaalla wanta ta'eef hiriyoota keessan biraan viidiyoon kun akka inni gahuuf ammas irra deebi'ee sheerii laayikii godhaa isiniin jedha. Nuti karaa keenyaanii wanta nuu danda'ame hundumaa isinii gochuu yaalaa jirra. Gara fuulduraattis wanta haaraa ta'een qabannee isinii dhufna. Isin immoo wanta isinirraa eegamu raawwadhaa. Namni tokko yenna ofii of jabeessedha kan namni jabeessuu danda'u. Namni beekaa rafee rukutan iyyuu hin kaasu jedhama. Kanaafiyyuu isin yenna ofii keessanii tattaafattanii nummoo wanta dandeenyu hundumaatiin isin bira jirra jechuudha. Kanaafi waan na wajjin turtaniif baay'ee isin galateeffanna. Oromiyaa Education Tuubii filannoo keessan godhattanii waan ilaaltaniifis ammas baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa, thank you.